Gaaffiin kun immoo akkas jedha. Namni inni jalqaba aarsaan isaa Waaqa biratti fudhatama argate eenyudha? Namni inni jalqaba aarsaan isaa Waaqa biratti fudhatama argate eenyudha? A. Abel, B. Yiftaan, C. Qaayil, D. Abrahaam. Deebii sirrii A. Abel. Uumama 4 irratti argama. Hai yeroo mul'ata akkam jirtu nagaa keessanii nagaa waaqayyo isiniif baay'atu akkam jirtu welcome as walitti deebinee jirraan isiniin jedha. Egaa jalqabuma irratti yaadan isiniif ibsu tokkotu jira jechuudha. Turtiin keessan ana waliin haa ta'u. Application ittiin gaaffii kana nu hojjechaa jirtu nutti himi ka jettanii baay'een keessa yaadanaaf kaasaa jirtu karaa keessaalee jechuudha. Comment irratti illee viidiyoo yeroo darbee irratti waadaa isinii galeen ture. Haa ta'uyyuu malee jechuudha viidiyoo isinii hojjedhee jira jechuudha. Kanatti fufee kan jiru ilaalaa sarchii godhaa bilbila keessan irratti yoo isiniif bahee yaalaa garuu bilbila koo irratti ammaaf argachuu hin dandeenye. Sababiin isaa ani waggaa 2 dura jechuudha kaniin ani buusee ture. Amma garuu appiin kun ka'ee jira. Haa ta'uyyuu malee sadarkaa bilbilaatiinis wal caaluu danda'a. Namoonni kompiitara qabdanis kompiitara irraas argachuu dandeessu. Garuu maqaa isaa jechuudha isiniif nan hima. Viidiyoo kana ilaalaati kanatti fufee iskiriinii bilbilaa mul'isee isiniif barreessitan jira. Qubeessa eegaatu seerchii godha. Macaafa qulqulluu yeroo jennu irraa baay'eetu nu ba'a. Abbii garaagaraa jira. Garuu haa ta'u malee hundi isaanii kan mataa isaanii qabu. Kanaaf barbaadadhaa hin argattu hamma danda'an isinii yaaleen ture garuu argachuu hin dandeenye jechuudha. Bilbila koorras argachuu hin dandeenye. Maaliif abbanni abbii tokko qarshiitti jijjiiruuf jedhanii kaasu jechuudha. Maaliif yeroo baay'ee abbiin ammaa jechuudha firiin badaan argamu hammi jiru maallaqa gaafachuu danda'a. Kanaaf mee ilaala viidiyoo kana. Kunoo jechuudha pilaatfoorii kana keessa seennee jechuudhaan akka gootitti barbaadee nan dhabee seerchii gochuudhaaf naannoo kana tuqne akkasitti kan isin seerchii gootanii ilaaltan jechuudha bilbila keessan irratti qubee baa guddaa fi mallattoo kana akkasuma immoo qaa achi immoo gaaffilee macaafa qulqulluu kan jedhu kana seerchii yoo gootanii isinii ba'a jechuudha. Amma garuu appiin sun hin jiru jechuudha. Amma kana kaniin seerchii godhee fi isinillee seerchii godhaatu ilaala. Kunoo macaafota warreen kanatu jira malee jechuudha. Macaafni yookaan immoo appiin ani irraatii gaafiif deebii kana baasu hin jiru jechuudha. Sababiin isaa tureera appiin kun kan gadi bu'ee waggaa 2 dura. Amma garuu istoorii irraa argamuu hin danda'u jechuudha. Barbaadeen dhabe yookaan dhaabbatuma sana kaaseera ta'a yookaan immoo qarshiitiin jechuudha kan inni gurguramuu malu. Akkasuma immoo sadarkaan bilbilaas wal caala jechuudha. Sadarkaan bilbilaas wal caala. Kanaaf mallattoon appii kanaa jechuudha kunoo kanadha ture. Kunoo warri akka carraa bilbila keessan irratti isinii ba'eef kunoo jechuudha kanadha kan inni ofirraatii qabu baa guddaa fi qaa guddaadha. Ammaaf garuu jechuudha pilaalostii irratti argachuu hin dandeenye jechuudha. Pilaastorii irratti dhiifama. Pilaastorii irratti argachuu hin dandeenye. Kanaaf warri na gaafattanii karaa komentii dhiifaman isiniin jedha. Kallattii manegaa gara barnoota keenyatti darbina. Akkas jedha gaaffiin itti aanu akkas jedha. Filiiphoos diyaaqonii ture. Filiiphoos diyaaqonii ture. Dhugaa yookaan soba? Deebii sirrii dhugaa. Hojii ergamoota boqonnaa 7 lakkoofsa 5 irraati arganna. Gaaffii itti aanu
Gaaffii itti aanu akkas jedha. Gaaffiin itti aanu akkas jedha. Yohaannis cuuphaan Yesuusiin bishaan Beetisayidaatti cuuphee jedha. Yohaannis cuuphaan Yesuusiin bishaan Beetisayidaatti cuuphee jedha. Dhugaa yookaan soba? Deebii sirrii soba. Yordaanositti cuuphe malee Beetisayidaatti miti. Mee wangeela kam keessatti arganna? Kunoo wangeela Maatiyos boqonnaa 3 lakkoofsa 13 irraa Yordaanositti jedha. Gaaffiin kun immoo akkas jedha. Raajiin Oobdiyaa boqonnaa 3 qofaa qaba. Raajiin Oobdiyaa boqonnaa 3 qofaa qaba jechuudha. Macaafota seeraa uumamaa keessaa dhiifama kakuu haaraa keessa jechuudha. Kan inni jiru meetti yaada. Raajii Oobdiyaa boqonnaa 3 qofa qaba. Moo isaa ol moo isaa gadi? Dhiifama. Deebii sirriin sobadha. Raajiin Oobdiyaa boqonnaa 1 qofaa qaba. Mee aqaatii dubbisaa mee aqaatii dubbisaa. Ani gaaffii kanaa naafiyyuu akka dhaqee dubbisu na taasise jechuudha. Raajiin Oobdiyaa boqonnaa 3 qaba jedha. Gaafichi garuu deebiin isaa sobadha. Maaliif 1 qofaa qaba? Kunoo macaafa Oobdiyaa raajichaa boqonnaa 1 qofaa qaba jechuudha. Gaaffii itti aanu. Gaaffiin itti aanu akkas jedha. Isxifaanos kan du'e fannifameetu jedha. Isxifaanos kan du'e fannifameetu jedha. Deebii sirrii dhugaa yookaan soba? Deebii sirrii soba. Isxifaanos dhagaatiin rukutameetii du'e malee fannifamee miti. Boqonnaa meeqa keessatti arganna? Hojii ergamootaa boqonnaa 7 lakkoofsa 54 hanga 60 dhagaan rukutamee du'ee jedha. Gaaffii itti aanu. Yoosef duukaa gara Gibxiitti kan galan nama 400dha jedha. Yoosef duukaa gara Gibxiitti kan galan nama 400dha jedha. Deebii dhugaa moo soba? Deebii sirrii sobadha. Kunoo seera uumamaa boqonnaa 46 lakkoofsa 27 75 jedha. Gaaffii itti aanu. Akkas jedha gaaffiin itti aanu. Isxifaanosiin kan awwaalanii warra kadhannaatti jabaatanidha. Isxifaanosiin kan awwaalanii warra kadhannaatti jabaatanidha jedha. Dhugaa moo soba? Deebii sirrii dhugaa. Hojii ergamoota boqonnaa 8 lakkoofsa 2 irraa argattu. Gaaffii keessatti ija isa dhorkame keessaa Hewaaniif kan kenne Addaamidha. Eden keessatti ija isa dhoowwame keessaa Hewaaniif kan kenne Addaamidha jedha. Dhugaa yookaan soba? Deebii sirrii sobadha. Hewaanitu Addaamiif kenne malee Addaamitu Hewaaniif kenne. Mee boqonnaa kam keessaa akka argannu? Deebiin inni sirriin sobadha. Kunoo jechuudha. Deebii sirriin seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 6 irraa Hewaanitu Addaamiif kenne jedha. Gaaffii itti aanu. Yesuusin hin beeku jedhee si'a 3 kan gane Yihuudaadha jedha. Dhugaa yookaan soba? Yesuusin hin beeku jedhee si'a 3 kan gane Yihuudaadha. Deebii sirrii soba. Kunoo wangeela Maarqos boqonnaa 4 lakkoofsa 72 irraa Phexrosidha. Gaaffii itti aanu. Phexros Yesuusin fannoo baachuu gargaareera. Phexros Yesuusin fannoo baachuu gargaareera. Dhugaa yookaan soba? Deebii sirrii soba. Kunoo
Wangeela Maatiyos boqonnaa 27 lakkoofsa 33 irraa namicha Simi'oon kan jedhamudha kan Yesuusiin fannoo baachuu gargaaree jechuudha. Gaaffii itti aanu akkas jedha. Phexros magaalaa Iyoophee Simoon isa gogaa duguugu keessummummaa buufatee ture. Phexros magaalaa Iyoophee Simoon isa gogaa duguugu keessummummaa buufatee ture. Dhugaa yookaan soba? Deebii sirrii dhugaa. Hojii ergamoota boqonnaa 10 lakkoofsa 6 irraa argattu.